shiroo gurguru sodaataasa maal kunniin baqqaan dhaloonni akkana abba kijibdoota jechuu nambara tokko tuqa ko Yusuf kana booda komentii barreessite kana booda wallahi bilooksi godha kuni Maamman Nuruddin miti Maamman Nuri kan Nuruddin jaa irtasan oh Maamman Nuri ada oh sorry difa Maamman biratas wani maqaanu nama waamu maali kun Maamman Nuri miti kun Maamman fuudhi malee Maamman Nuri miti Maamman fuudhi ka waa fuudhu jechuu waa fuudhu yoo dhageettee paaspoortii mucayyoo kanaa deebisii fi obboleessoo warra guddaa warra Ameerikaa jiru warra nama guddaa gosa guddaa warra dhugaatii paaspoortii mucayyoo tana intala durbaatte dararaa turte jaartii teeta qonxittii san jechuu jaartii fuutee akka nama hoolaa gurguruutti jaartii mana guurtee jaartiin nama tumtu jechuu mana keessatti kabajaa hin qabne obboleeyyan ofii ilma ofii tumtu guurtee kutaa irraa kaan Arsii lama fuutee kaan Jimmaa fuutee jedduu kana hannaaf jechuu mana guurtee ijoollee dubaraa tumsiifte jechuu paaspoortii namaa deebise obboleessa birrii 14,000 illee deebisi dhugaasiif walirra qabuu san dhiibnee jirra waa'ee sheemii maalii ummata keenya waa isin himna hattuun Jimmaa dhufe Jimma hattuu jechuu miti hattuun Arsii keessaa dhufe Arsii hattuu jechuu miti nama dhuunfaati Harargee keessaa dhufe Wallaggaa dhufe hattuun tokkoffaa kanurra baasee ummata isin warra sooshaal miidiyaa yoo nu hattuu qabnattan fiidanii ganda jala galchitanii achi wal arrabsitanii ufii wal fixxanii hattuun keessaa miliixee nuti wal nyaannaa hattuun nagaan duubana hatti ganda dhiisaa namichuma san amma doktor Biiftuu akka gootan san bareeda gootan Jimma walaa Harargee walaa Shawaa dhaqaa doktor hattuu jedhaa jalatti barreessaa yoo isin poosti goote wayita isin laayifii seentu kutaa jalaa dhiisaa Jimmaallee nama dhufe argitan waa'ee gandaa dhiisa nama san jala dhaqa hattuu jedhaani jala barreessaa ummata kiyya hattuu yoo isin walitti deebitan nu jalatti baqataa jirti jechuu sababa asumaa fuutanii namatti galchitanii jechuu hattuu bakka mara guutte jechuu ardiin marti hattuun guuttee jirti fuutanii ganda galchitanii isaan waan akkanaa kanan fedhan jechuu hin barbaadan ganda jala dhokatanii ganda akka irraa dhoorgu barbaadan akka ammoo muudii san itti ismaartii ta'uu qabdan akkam gootan jaruma saniin hattuu jettan gaafsan salphatanii taa'anii jechuu hattuun ganda hin qabduu jechuu doktor Biiftuun irra jala deemee geemii taphatti ijoolleen isiin asii komentii cufnaan mucayyoo achi deemtee waliin taphattu mucayyoon Harargeen fakkaate achi dhayxee isii achitti taan arrabsite jechuu mucayyoon dadhabde abboo rabbii yadiin arrabsaarani ati komentii jalaa bani achi dhuftee si arrabsanii ana maal warreen arrabsan jette komentii bansiifattee achi dachaafatte jechuu ummata ofii sigale moosin gal agai salphatanii sooshaal miidiyaa irratti komentii banachuu dadhaban jechuu dhaqaa riippoortii godha dhaqaa jalatti hattuu jedhaa barreessa namarra dhara kaa'aan jirru waan lafarra jiru wanni namni nu aaruuf hin jiru waan lafarra jiru jechuu waan lafarra jiru waan lafa argaa jiru kana namni wanni nu aaru dhugaa dubbataa jira obboleettii yaa ijoollee obboleeyyantii akka garaatti obboleeyyantii yaamte garuu ni dubbadhaa banna haftaamii isin jala deemtanii iyyaa ooltan kana biran dhaabadhu isaa miti Alamuddiin himmaan ta'an nagga labbatee itti guure maan naa godhana digalee dafqayyaan jiraadha jechuu ati sodaadhu akka rabbiitti ilaaltu jechuu akka hattoo akka rabbiitti ilaaltu deemii wal sodaadha anammoo ajaa takka irraan qabu dhugaa ummataa dubbadhaa jechuu barbaade namni naa kafalu hin jiru namni sumuna naa kafalu hin jiru kana ka dubbadhuuf illee naan kafalu kaate illee naan kafalu dhugaa jirtu san ati beekamaa ati qabeenya qabdaa miskiina sanii dubbadhaa ati ammoo ka rabbi jallisee ajuuzaa godhe hattuu duuka deeme hattuu duuka eegee raasi jechuu kijibdoota jechuu maqaan maalii binaa hin jiru wanni akkasii kana booda gabbaanee dubbannee ijoollee teennarraa hattuu dhoorginaa yookaan namatti du'a namatti uf saqqalee jira namatti biyyaa namni torbaa dawaa dhugee oksijiiniin gatti dhoo'ee jira kanarra maal barbaadda koo mucaan deengadda ufinuune waan kashalabbeen akkana baay'attee nama biloo goote kaansil goote akka barbaadde birrii namarraa guurattee quuftee safuu cabsitee gosa hin beeytu ganda hin beeytu abbaan beeytu haadha hin beeytu haati hattuu abbaan hattuu akkaawuntii banatanii biyyatti achi birrii irra guuratan abbaan jaraattu haati jaraattu dhugaa akkanuma itti himne yoo dhaabbatan gaffinnee saaxillaa nambara tokko tuqaa namtichatti shiroo gurgurtu tana mana shiroo qabdu tana ani hin beeku naftaamummaa si meeqaa meeqa jira haftaamiin anillee gabbayee mana shiroo banuu hin danda'a Ameerikaatti rakkoon qabu waxii jechuudha nama nyaatu dhabe malee namni
dhiisee jira alaa nyaachuu Itoophiyaa kun jechuu barbaadeeti. Maaliif nyaata irraa ajaan qabati kashiroo bayyeenatii fi baala irra buusanii misira irra buusanii achisi guuranii halkan dhuufaa bultu deemu nama sappoortii godhe oola. Itti fuuf qabeenyaatiif hin jettaa birrii 10,000 dhiyoo tanaallee jaarsummaan fuutarrari paaspoortii mucayyoo tanaallee 5,000 gaafatu paaspoortii kennuuf 5,000 ati gaafattuuf hin jiru paaspoortiin 5,000 hin baane ati ammoo paaspoortii moo maal baaste koo sitiziina kennaafii jirta moo naaf hin galle algabbaanyimu koo sitiziina Dubaay kennaafii jirta moo paaspoortii namarraa fuutee 5,000 gaafattu miiseejii keettu jira paaspoortii namaa deebise obboleessoo mucayyoon tun mucayyoo matee na jechuu arsimaa dhufte mucayyoon tun mucayyoo matee na jechuu arsimaa dhufte sikkoo mandoo keessa ma akka nammu jiru mataate yoo bakka biraatti dhufte bakka biraatti dhufee yookaan ammoo sirnaa fi seera sikkoo mandootiin jiraadhu obboleessoo sirni sikkoo mandoolee cabsitee baatee jirtati maafiyaa akkanaa hin qabnu argeen beeku na gammaa jireenya kiyyatti nama akkana maafiyaa argeen beeku walla yeroo jalqabaatiif dhagaa jira ka jaartitti nama kennee mana nama tumu liibiyaattuu waan akkanaan argine nama biraattu nama tuma malee jaartiin nama hin tumu namuma dhiiraa wal ga'ee siidhee birrii isaa walchiisa malee jaartii sadi fuudhee kan nama tumsiisee birrii nama ergisiisu birrii kenni namaan jedhu dubbatiin namaan jedhu kan nama tumsiisu ani argeen beeku jechuu barbaadeeti kun irraa maayii isa dhumaati kun abbaa gadaatti kennuudha abbaa gadaa dhiyoo tana dhaabbate biyya gosa deebistanii gosa himadhaa ijoolleen naannoo kennaa naannoo Arsii Nageelletti himatame kana gosa himatame miliyoona 2.5 kanallee walitti qabamaa gosa himadhaa qaldiin akkanaan jiru tokkocha afaan keessa osoo dhooyte biyyatti wallahi billahi namni waan akkanaa taphatu hin jiru afaan keessa jechuudha seera jara osoo oolchite namni ala kanaa taphatu hin jiru jechuudha waan namni callisuuf akkana qukkuufe namni gabbaaftee faamilii isaa wajjin salphiftee ummatatti gandatti yoo salphifte lammata wanni akkanaa nutti hin deebu akkasii ofirraa kutuu qabna kanaaf jabaadhuuti miliyoona tiktookii gubbaa qooddu kana dhiisiiti tiktookii gubbaa qooddu kana dhiisiiti birrii namaa rada keetiifuu rakkina keessa jirta birrii maal qoodda isa fakkeessitu gubbaa deemte miliyoona kana silkii wayii tura rabbu'aa jira iluun deebi'a okay itti fufaa ani hedduun turu bakka asumaan foloo godhaniiti silkii saffisa jechuun booda banaan silkii keessaa mi'uut godhadhu ka biraas bilbila biraan qabdaa miti ooloo isaa godha no silkii kanaan dubbisuudha qaba gartee wannoo kanarratti naa dawwalamu silkii biraan qaba malee wannoo haati irra jira ayyee fooloo godhaanii asiin booda mana wanni deema gara mana usmee deemtanii daqiiqaa meeqatu hagam turte banuuf illee takka taa'ee deema silkii kana asee fixannaan banaa ayyoo dafii haasa'ii bane sheer godhe tabanteen cufaan akkasii ummata keenna usmee fooloo godhadhaa warra jira jirtanii namni amma qajeelaan adda dura ummaan qabsaa'aa jiru qajeelaan gadi hidhatee jechuudha. Kanaaf usmee faadhaa warra inni biraallee ni jira. Waan kana yeroo qabsoodhaa agarri ammoo Oromootti tokkummaa afaan daballaa walitti daballee akkasii qabsoon itti fufu. Amma xiqqoo laasillassi qofa isin godhaa jirra warra xiqqoon jiraa miti. Xiqqoo isinirra oofaa jirra haga ammaa isinitti hin dabarsine jechuudha. Hin dhaabatu qabsoo wanni itti barjarre guyyaa takka lama iyyanii faadhiisan noo. Guyyaa takka lama nu iyyinee dhiifnu hin jiru obboleesso yeellam dalagaa nuti dalagaan hannu daifaa dalagataa akkanuma dubbanna jechuudha taatila dhugaa keessan baabaa nuraddiin obboleesso viidiyoo wajjin si waraabsifnee si finne jechuudha wayitaati makiinaa keessa teettee birrii shak gootu jechuudha mana madaamii deette yoo barbaadde poosisii goona asillee asirraa gabbuune jechuudha wallahi dalagarra jirra jechuudha viidiyoo wajjin waraabamee dhufe jechuudha inni shamarran irraa shak godhu makiinaa keessa ta'anii waraabanii nu ergan shamarran teenna akkasii hojjetadha waraabadha wayita birri itti kennitanillee viidiyoo waraabadha birri isaanii dhorgate ati dhugaa maal baastaa miti jalqaba namni dhugaa namaa dhoyise hattuun guddaan hattuu dhoyisu nuuraddiin nama jaha irra jira birrii nama jaha namni fuulaan soogidda dhiqatee sooshaal miidiyaa irratti hin kennu jedhu dhugaa maal sii baasu gala wasiin gal dhugaan ati baaftu wayitu hin jiru jalqabaatu leebaane na waluma siime anaan safara kiyyan ga'u na beekan dhugamaan itti maqa jeelche wallahi in baqata safara keennaa jechuun maaliif baqata innu hattuudha jechuun iccitii isaa beena jechuun birriin nu bira jirti birriin inni namarraa nyaata nama jaattu jira birriin isaa kakanan kennin dhugaa nu barbaada mee akkamii sii barbaada dhugaa hattuun akkamii dhugaa barbaadde na himime wanni hattu mee laala amaloota hattootaa keessa dafanii gayyaanii iyyanii dhugaa baafna jedhan dhugaa maal baasen
ummata birrii reeffaa nyaatu jechuudha. Nama birrii reeffaa nyaatuttu sigala moo singal. Bila ijoolleen tennan wanni kun qabatama ijoollee si komando keessa makiinaan galabbatamee ajjeese wayii dhageettanii isin dur waan kana sooshaal miidiyaa irratti dhaga'ee warruma Dubaayitu waa jedhee dhaga'ee jechuudha namummaa ijoolleen maan Dubaayii waan kana quba qabdan ijoollee wayiduu makiinaan jiideen namni oduu qabdan. Waggaa ta'e ji'a 3 ta'e 4 ta'e waggaa 2 ta'e beeytan ijoollee Arsii keessaa namni makiinaan galabbatee jiise jechuudha. Namni beeku jira ijoollee san. Birriin ijoollee sanii nyaatamtee jirtii jechuu barbaadeeti. Birrii ijoolleen jiisee sun faamilii gahuu fi hin geenne waan isan qoratamuu qabaa. Ijoolleen sunniin birriin sun hin nyaatamtee ijoolleen hin dhumtee birriin sun nyaatamtee jirti hin galle warra sanillee nuu barbaada warra ijoollee san fidee birrii nyaate san barbaadna jechuudha. I think macem gaangistarri guddaan xiqqoo mandoo Nuraddiin himaa kan nama fidu akka horiitti guuree jechuudha. Isallee ta'uu danda'a nama biraallee ta'uu danda'a gammaan beeku. Garuu namoota du'an birriin nyaatamee jira kana waan dhaga'e jechuudha. Waan san qoradhaatii nuu fidaa namni beeytanii nama fidee beeytanii nutti himaa jechuu barbaadeeti. Ini galee akkasitti itti deemna ummata keenya qabsoon itti fufaa hattuunni kuftii dhugaan ummataani baya hattuunni salphatti nuti birrirraa hajaan qabnu birrii deebistee dhiiftee dantaateeti yoo barbaadde birrii huddisuu kan obboleessoo nuti kijiba kee hanna kee daba kee kanaannoo kanatti dalaytu gabbaafnee himnaa birrii deebistee dhiiftee cinqii keenya irraa hin qabnu ijoolleen maal jette abboo gargariin bara jarumarraa fuudhaa miskiinaa kennaa jetti birrii waggaa 2 irraa sabrii godhanii jiranii. Sabrii irraa godhanii jiran gaa birrii irraa miskiinaa kennaa irraa nuu fuudhaa jedhan. Sabrii irraa godhan birrii waggaa 2 bar ijoolleen mana sirra deemtu irra hin kaa'anne birrii nuti kijibuma keessan hanna keessan baafna malee birrii jaraa deebif. Kijiba keessan akka ammaa achi isin nama hanne Oromoo himnee nama keenya himnee namni keenya ofirraa eegee karaa nagaatiin birrii hawaalaa ergatu. Ila Shaashamane yoo dhufte nama Shaashamaneetiin ergadhaa nama faamilii beeytan nama qabatamaan beeytan birrii teessan ergadhaa. Yeroo isin dhufee isin irraa fuudhullee waraabadhaa. Asallaallee akkasuma Asaasa Adaabbaa Dodola Goobba Roobe ta'ee bakka barbaadde sirka ta'ee sagure taatee bakka barbaadde dhufu. Nama kee ka ganda keetii ka bakka ganda kee gosa beeytu saniin birrii kee ergadhu. Ganaa asii sirka Shaashamanee nama Shaashamanee jiru ergitee ganaa soquu hin dandeettu jechuudha. Ganda kee keessa yoo jiraatte sirkumaa yoo ergatte sirkuma gaafata. Shaashamanee illee asii fuutee nama biraatti biyya biraatti ergitee achi gaafachuu hin dandeettu. Nama ganda keetii gosa keetii san gaafata. Hin beeyta jechuudha. Warri wal beeka faamilii wal beeka. Kana jechuun amma biiftuu baasuu dadhabdan. Wayita kaan Kofalee nuun jettan. Wayita kaan Asaasa nuun jettan. Wayita kaan Dodola nuun jettan. Yookaan Shaashamanee nuun jettan. Himuu diddanii akkana irra teettan jechuudha. Hoistanii akka nu nama qawweetti tokkoof ni ajjeesu hennu waan isin godhuu barbaaddan hin beeku. Igala wal hin galu hattuu fi goobsitanii ganda keessatti hattuu fi goobsitanii goota keenya bareedduu teenna jettanii jala deemtanii hattuufumaa goobsitanii amma nullee gabbaaftanii nama guddaa nu hiisiiftan jechuudha. Nuyi qara nagaan teennu nu maraachitan jechuudha. Warri goobsaa isinuma goobsa. Amma sirra gadduutu didee kam gootarre. Kanuma hin gaafu fooloo godha. Obboleettiitii yaa mucayyoon tun fooloo godha. Obboleettiilu tiktarii sokattan amma obboleettiilu jettanii fooloo godhaan warra jira jettanii dabalama faamiliidha. Isillee himatuu deemti na himatti fooloo tolchaani. Kanuma jenna akkasii sagalee taati hamte kokkennu duudes maaltu na hiisiisan garuu uummata baqaraa kana wajjin biyyaa hokkenna duude. Rabbiin jazaana haa deebi'u maal godha rabbi irraa keerii argata jedhee isinii iyya wallah. Ganaa isin afarsina ganaa afarfamtanii ganaa dhuftan kaati jabaa jetteeni asitti hudduu jala raaftu feemasii kiyya jettee guddiftee jala deemtu ganaa sii dhufuuf ta'a amma irraa sii tuqaa jirra jechuudha.